Gaaffiin qabaanii kan na dhaga'u jira ministeera qabii hanga manaajaraa keessaafuu kan bulchitan Oromiyaa kutaa garagaraa. Gaafii hunda keenyaa isa yoo deebi'e nuuf fidu nageenya, isa yoo deebi'e qaala'insi jireenyaa to'achuu danda'u, isa deebii argannaan biyyi tasgabbaa'u isaan si gaafadha namu haa dhaga'u. Waggaa 4 dura dargaggoon qabsaa'ee lubbuusaa wareegee ofii daaraa ta'ee aangoorra si kaa'ee filannoon hin turre gaafas yoo yaadatte nutu dhagaan buuse wayyaanee baxaraante oppidiyoon ammaa hurkaa takka malee aangoo ishii dhuunfattee badhaadhina jettee maqaas moggaafattee hojii itti fufte maaltu sirraa hiree ittuu nu jabaatte. Gaafa geeshootuma nama tokko dhabne gaafa farshoo dhugaa bakka teenyu dhabne gaafa qabsoo sanuu qeerroodha maqaan keenya riqicha darbinaa maaliif arrabsamna barumsa barannee hojii malee hafnee hojima barbaachatti kophee lukaafinne qarshii kiishaa abboo barachuun duwwifne ammallee hin dhiifne hanga yoomiiti garuu kan xiyyeeffannaa dhabne teenyu harka keenya maranne. Kana gaafiin koo kana yoo dhaggeessaniif firaa dargaggootu baratee hojii dhabaa jira. Itti yaadaa lakkii jarri ministeeraa sheer godhamee waaniin katabe laayikii barbaaduun miti callisuu dadhabnaaniin ofirraa lallabe galatooma.